Bonsa ko, Risa ya Jovira, ya kutaddu ira, kota mudin binara, ananya tu katalego, siamne kau bira. Egatin debitu, kari nutu tufa, absona tegal, ifan itti kufa. Gootota bilisummaa Oromoo fi Oromiyaatiif wareegaman seenaan ulfinaa fi kabajaa isaan haa yaadatu. Walabummaa, walqixxummaa fi bilisummaaf kanneen wareegamanii fi kanneen wareegamarraa hafaniif nagaa fi araarri uummata bal'aaf haa ta'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Oromoota kumaa fi kitilatti lakkaawwamantu abbaa biyyummaa Oromiyaa fi Oromummaaf xurree bilisummaa saaqaa irratti wareegame. Boonsaa Tashoomaa giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo ganda qonnaan bulaa Dhaayee Goorgisiitti abbaa isaa obbo Tashoomaa Addunyaa fi haadha isaa Aadde Maqdas Fayyeerraa akka lakkoofsa warra Habashaatti bara 1987 dhalate. Boonsaan bifti isaa magaalaa ifa cuquliisaa caamni ganamaa irratti ba'ee fakkaatuu fi hojjaan isaa nama guutuu kanatu isaaf hin jedhamne giddu galeessa ture. Ija isaa urjii dukkana keessaa iftu fakkaattee halaala nama waamtuu fi konkonni funyaanii durba guntutaa miti dargaggeessa reefu areeda baase kan dawweessu ture. Nama yeroo inni seequ ilkaansaa baddeessa bilchaatee suuqqame fakkaatu san argetti boonsaa dagachuun salphaa miti. Boonsaan amala qabeessa nama hunda kabajuu fi hamilee nama hundaaf iddoo guddaa kan laatu goota waan jedherraan deebine garlaafessa arjaa fi umurii isaa daa'imummaa sanaan nama akka jaarsa buleetti yaadu ture. Boonsaan nama walqixxummaa fi jireenya walabaa sanyii dhala namaa hundaaf hawwu dargaggeessa qacalee bara keenya keessaa tokko ture. Gochaaf tuultonni Habashaa fi ergamtoonni mootummaa wayyaanee jarraa tokkoof walakkaaf impaayera Itoophiyaa jalatti uummata Oromoof sabaaf sablammoota biyyattii irratti raawwachaa turan hadheeffatee balaaleffachaa ture. Boonsaan akkuma umuriin isaa barumsaaf ga'etti bara 1995 mana barumsa Dhaayee Goorgisiitti kutaa 1 hanga 8 barate. Barnoota sadarkaa lammaffaa isaa immoo mana barumsa Qarree Guhaatti itti fufe. Boonsaan dargaggeessa bilchaataa ganama keessa Oromummaa isaa hubate waan ta'eef umurii daa'imummaatiin siyaasa biyya kanaa seenuuf dirqame. Onnee isaa kichuun sabboonummaan waraannamte rakkoo fi gidiraa Itoophiyaa keessatti uummata Oromoo irra gahaa jiru callisee akka laaluun eeyyamneefi. Boonsaan amma bilchinni isaa dabalaa dhufee dhiibbaa fi cunqursaa impaayera Itoophiyaa jalatti uummata Oromoo irra gahaa jiruun boqannaa dhabuu eegale. Bara 2005 qorumsa biyyaalessaa kutaa 10ffaa mana barumsa Qarree Guhaatti fudhate. Sadarkaan kun sadarkaa boonsaan qabsoo hadhaawaa itti eegale boqannaa isa jalqabaati. Boonsaan bara kana ija diina uummata Oromoo keessa seenuu kan eegale. Boonsaan cunqursaa jala kaattuu mootummaa wayyaanee saba isaa irratti raawwachaa turte boqannaa waan isa dhorkeef tasgabbaa'ee barumsa isaallee barachuu sadarkaa dadhabuurra gahee ture. Bara 2006 kolleejjii barsiisota Fiicheetti seenuun muummee afaaniin keessaa Ingiliffa qo'achuu jalqabe. Sochiin boonsaan kolleejjicha keessatti taasisaa ture dargaggoota hedduuf fakkeenya gaarii ture. Bara inni kolleejjii barsiisota Fiichee seenetti fincilli diddaa garbummaa guutuu Oromiyaatti dhoowwurraan kan ka'e dararrii fi gidiraan jala kaattota mootummaa wayyaaneetti hammaachaa dhufe. Haalli inni keessa ture hagamiyyuu hammaatu boonsaan qabsoo hadhaawaa daa'imummaan jalqabe sanarraa taakkuu takkallee duubatti hin deebine. Cunqursaa hamaan uummanni Oromoo yeroo sana keessa jiru wal qabatee kallattiin kun boonsatti hawwii fi abjuusaa ganamaa walqixxummaaf jireenya walabaa ture sanatti daandii waan dheeresseef hojii barsiisummaa gurraan dhala 6 bara 2009 lakkisuun baatii dhuma gurraan dhalaa keessa leenjii loltummaa fudhachuuf gara Sanqalleetti malee. Leenjii loltummaa erga fudhatee booda biiroon nageenyaa fi poolisii Oromiyaa kora bittinneensaa gochuun gara godina Shawaa Bahaa magaalaa Mojootti erge. Ammas garuu taateewwan achi keessatti ilmaan Oromoo irratti ta'an fi cunqursaan uummata Oromoo irra gahaa jiru waan hin liqinfamneef hojii isaa kana lakkisuuf dirqame. Waxabajjii 27 bara 2009 hojicha gadi lakkisuun gara iddoo dhalootaa isaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsootti deebi'uun konkolaataa uummata deddeebisuu irratti qacaramee konkolaachisuu eegale. Boonsaan kallattii qabsoo isaa jijjiiruus rakkinaa fi gidiraan gadi isa qabachuu hin dandeenye. Jala kaattuu fi ergamtuu mootummaa wayyaanee yeroo sanaaf kan biltsiginnaa amma bulchiinsa godina Shawaa Kaabaaf aanaa warra Jaarsoo
tooftaaf adeemsa siyaasa boonsaa kan hubattee sodaa keessa waan galteef boonsaaf dargaggoota abaaboo caalaa addunyaa kana miidhagsanitti ibidda miilaa ta'uun gidiraa fi gadadoo adda addaan mankaraarsutti kaate. Boonsaan abjuunsaa walqixxummaa fi jireenya walabaa waan ta'eef gidiraa fi doorsisoo isaaniitii iddoo sollaatiin qabsoo isaa hadhaawaa sanatti fufee. Boonsaan iccitii dulloomtonni OPDO karaa hundumaan qaban baruuf beeksisa qacarrii konkolaachisaa waajjirri investimentii godina Shawaa Kaabaa adoolessa bara 2010 baase dorgomees akka ture maatiin ni dubbatu. Akkasumas du'a isaa guyyaa 2 dursee boonsaan gara mana barumsaa deebi'ee akka barsiisuuf waajjirri barnootaa aanaa warra jaarsoo fulbaana 24 bara 2011 xalayaa erguu fi isaallee ragaaleen maatii isaarraa argadhe ni agarsiisa. Boonsaan umurii isaa kanatti nama ogummaa konkolaachisuu, barsiisuu, kora bittinneessuu fi dandeettii siyaasaa addaan amgoonfate ta'uusaa seenaan jireenyaa isaa ragaa baha. Sabboonummaa fi kutannoon boonsaan qabu kun harcaatuu mootummaa wayyaanee godina Shawaa Kaabaaf aanaa warra jaarsoo waan shororkeesseef kiyyoo kiyyeessuu eegalanii. Boonsaan garuu dirree qabsoo isaa kallattii adda addaatti waan jalaa jijjiireef kiyyeeffachuun isaanitti cimee ture. Yandoo rasaasaa hedduu jalaa miliqee qabsoo hadhaawaa taasisaa turullee dhumarratti kiyyoo isaanitti kufee. Harcaatuu fi jala kaattuun mootummaa wayyaanee aanichaa gareen ijaaramanii turan fulbaana 6 bara 2011 guyyaa akka cabbii Antartikaatti addaatu keessatti sa'aatii 9 walakkaatti buufata konkolaataa Qarreegu'aa keessatti rasaasaan galaafatan. Dhiigni isaa akka galaana adoolessaa yaa'ee walirraa osoo hin citin lola'ee haala suukkanneessaa akkanaan ergamtoonni mootummaa wayyaanee kaleessaa fi biltsiginnaa har'aa guutummaa Oromiyaatti dargaggoota akka boonsaa kana gidirsaa hidhaa fi ajjeessaa tureetu har'a gogaa jijjiirratee uummata keenya jumlaan fixaa jira. Bakka maatii firoottanii fi hiriyoottansaa marti argamanitti sirna awwaalcha isaa dhalatee waggaa 24tti fulbaana 28 bara 2011 bataskaana dhaa'ee Goorgisiitti raawwatame. Sirni awwaalcha isaa reeffi abbaa lafaa durii tokkoyyuu akkanatti sirna ho'aan awwaalameen beeku. Inni farda qabu eeboosaa qabatee gootonni akkasaa immoo dhaadannoo gumaan kee nafu ni baafna jedhu dhageessisaa. Inni garaansaa dadhabe boo'ee mararfatee gurguddoonni laphee rukutatee hanga ijji isaanii diimatutti boo'aa turanii. Garuu boo'ichi keenya kun hanga yoomitti sabboontonni keenya ciramu. Sabboontonnii fi hiriyoottansaa biyya keessaa fala jiran waliin ta'uun siidaa isaa achuma iddoo boonsaan itti wareegame aanaa warra jaarsoo buufata konkolaataa magaalaa Qarreegu'aa keessatti dhaabanii fi jiru. Boonsaa koo goota onneen guutuu dhugaaf falmatanii wareegamni ooltu. Ekeraan kee haa boqatu daadhiin jala haa yaatu seenaan kee haa daraartu haalattu haa lalistu. Barreessee kan dhiyeesse Abarraa Taaddasaa Onkololeessa 11 bara 2011 Finfinnee. Boonsaa koo risa yaa joobira yaa kutaduu dhiira goota mudhiin binnaara anaa nyaatu qaxalee koo hidhamne kaa'u bira. Ati deebitu tarii nuti dhufa qabsoon akka eegaltes ifaan itti fufa. Boonsaa koo ilma dhugaaf dhaabbatu yaa goota onneen guutuu dhugaaf falmatanii wareegamni dhooltu. Ekeraan kee haa boqatu daadhiin jala haa yaatu seenaan kee haa daraaru haalatu haalanistu. Yaadachee dubbadhu maalumaaf callista haqni birraa badee rooba ifa sobaa akkamiin cimmista. Aduu saafaadhaan qaxalee boonsaa koo dabarsitee laatta lakkii loogii dhiisi hattuudha fi diina saamtota akkamiin dhoksita. Oorus didu madaan keenya jilbaa eebicha alaanfannus garaan keenya jibbaa.
jibba eebicha alaafannus garaan keenya jibba ni baasu jibaa boonsaa qaba hiriyoota kuma kitilaaf dhibba itti mimmaan fixe dhiiga gedar caasu anaa nyaatu boonsa koo nama kaan dhabdeeree sala faciisu Wala boonsa karaa nama raasu maaliif ture laata madaalli kee kaasu yaa hantu yaa basaasu warra jaallu warra qabdan amala bineensaa yoomuma galtu laata tarree namaa keessa dhiira sabaaf watwaasu dhalootatu iyyaafata kalmaafis diinni ajjeesu filata tokkotu jira eeggamtuu wayyaane bumaa boonsaa keenya sin gaafanna walitti dachaane diina hattu yaa basaastu garaan kee haa boba'u bakka yaadde hin gahin hawwiin kee milkaa'in bakka teesse hin ka'in nu nyaatte nyaatami ilaamee dhagaye yaa galtu yaa diina yaa basaastu garaan dhalootaa waaqni hangafootaa cabaan lafee garraammotaa hareetiin haa deemu tulluun isaa jigu eeboon si haa diru ergaati yaatamteetna jannata si ta'uun naan jetti harmeenoo onneen na cabee gaddina akkas jette haadhi boonsaa dhugaa garaana nyaatu mee ka'een dubbadha afaani na habaatu jechatu sin ibsine kanaafuu dhufee callise gochaaf jecha keetutu sobduu sombahu luqqise qabsoo sitti beekta gadaatu si guddise boonsa koo abbaa mala mee mala nuun baaftu nan dhufa nuun jettee kan nu gowwoomsitu waliin nyaannee dhugnee nagaatti illee jettu yaa jabduu ko yaa jajjabduu ko akka muka jirsaa garaa nama nyaatam haadhi du'a isaa akkas jettee maali boonsaa qoraasuma taatee jireenyaaf jiruu faltee kokkolfaa manaa baatee akkamiin duutee galti ija kootu lafa dhargu nagattee sabti fiddaa waadaa keenya kanuma maaliif waadaa keenya diinta ofaatti naambistee dagattee haala firaa garaan koo garaa koon kutanne sin eega dhala koo balballi koo banaa jira golfa kee sabi of biraa isa gaafa rakkoo asan jira naaf jedhi naaf waadu dhala koo kukkulfannaa koo irratti godaannisa dabaltaa yoom naaf isa sin eegaa dhala koo yoom galtaa natti mikaa maaloo maaltu ofummaa fide fagaattuu kee kan keetiif imimmaan koo qooruu dide hojjedheen bula jettee kutattee manaa baatee utuu laaqanaati eegu irbaata guyyoo taate boonsaan akkas jedhe nan eegin harmee koo hin dhufu deebi'ee miila fatee miila qajeeffadhe firraachi qaari'ee garaa kee hidhadhu sabbataan jabeessi ofiitoo danda'i dhiigus gadaametti boo'in harmee koo haati dhiiraan boosu sabbata jabeessi mudhii kee hidhadhu iltanan garaa kee kutadhu iltanan deemu